Yettera puber party. YouTube maal barannee marannee barana godhe. Meetere mucaan eessa deemee asitti nu dhiise? Sila harroota olii guuree sila qeeree mucaa. Walitti nu guuree riba nu dhabsiise taareedha. Rabbi ana malee kamaraat inni hin jirre. Ana malee kamaraat inni Maa hin jirre dhuga. maal taate? Sirri YouTube kana banee riba dhabe fuulli gila haa. Wayni dhoqu boqoon jedhu gaara. Ibsituu wangaatu yaa urjii filfilee bareedduu gateetiin agarre takkalee ani garre takkalee Leonardo da Vinci suuraa harkaan kaase Monaalizaa je'ee maqaadhaas moggaase oduu rabbii guddaan si tan agarsiise. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa har'a keessummaa sadii isin qabannee dhiyaannee jira. Keessummaan sadeenis ijoollee biyya Arabaa jiranidha. Isaan sadeenuu akkamitti akka bahan ni beekamaa. Ijoolleen biyya Arabaa yoo masgiidaaf ruumii masgiidaa obboleeyyanii fi maatiidhaaf warroota ifiif shaamaa tahee hawaasa isaaniitiif ibsu jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa waa hundaan gama hawaasummaatiin gama dinagdeetiin waa hundaanuu ijoollee saba kanaaf galata qabu. Kanneen keessaa namoota sadii warrootanaaf hayyamamoota ta'an qabadhee isin dhiyaadheetiin jira. Isaan sadeenis takka takkaan maqaa isaanii isin wal barsiisna. Duraan dursee tanuma na cinaatti argamtu tanarraa eegallaa. Tana cinaa eegaa isin jettee booda itti aantee Nasraa Kajoo kana san booda Arsittii Tiyuubitti aansina. Duraan dursee hundi keessanii morquma keessan qofa nu hintanii maayikii keessan qabatan itti aansi. Ayeegale Toomii carraa kana naa keessatti ibsatudha. Maqaan kiyya Sa'aadaa Muhammad Galatu jedhama. Ani maqaan kiyya Sa'aadaa Muhammad jedhama. Anillee Nasraa Muhammad jedhama. Siminjaa uummata qaqqalee hordoftoota qabsaatuuf asirraa afeeroo kan baay'ee si galatoofannaa. Nasraa Muhammad jedhama sinjaa. Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Carraan keessan gisee deemu calma jettaniitu mooftan rakkoon qabu niitoorkiin histii godhu jira beekta. Tanaaf jecha ustaaniituma ayyoon niitoorkiin na baases taruma eeggattanii akkasitti haasoitan san booda biyya keessan akkamitti akka dhuftan haaluma saniin itti. Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu hundi keessanuu warroonni asitti argamtan warroonni hordoftoonni sarrakkoon qabu. Hundi keessanuu iyyuu. Ani maqaan kiyya Urjii Xaahir jedhama. Biyyi kiyya Arsii Asallaadha. Bakkee nama jiraadhu Yuuneet Arab Imireet Dubaayin jiraatiin jedha. Toomii keessummootni keenya hundi isaaniitu maqaa isaanii ibsanii jiran. Eegaa akkuma jalqabee eegalletti nama jalqabee irraa eegallaa Sa'aadaa Muhammad eessa dhalatte? Eessa guddatte? Mee sanarraa takka lama. Ayyee galatoomii gaafii bareedaa na gaafatte jechuudha. Gaafii na gaafatte kanaafi hedduu galatoomii. Ani magaalaa Asallaa keessatti dhaladhee Arsii Bahaa jechuudha. Arsii Bahaa magaalaa Asallaatti dhaladhee guddadhee achumatti barumsallee achitti xumure. Eegammoo achi xumuree bahee amma magaalaa Qatar Duhaa keessatti jiraadha jechuudha. Biyya Arabaa keessatti dalagaa jira jechuudha. Akkana jechuudha. Okay, anilleen magaalaa Hargee Bahaa magaalaa Boroodaa godina Gooroo guututti achi dhaladhee achitti guddadhee jechuun ganda baadiyyaa guddadhee amma kan hin jiru Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa jedhamtuun jira. Ayyee anis Asallaadha bakka duraa isin ture dura tokko ofirratti isin jira. Ani kan itti dhaladhee guddadhee baadiyyaatti baasuma baadiyyaatti dhaladhee guddadhee barumsas achumatti kutaa shanii baradhee karaa jahaa jedhu as Saawudii dhufee Saawudii galee agamoo ture Dubaayii dhufee. Mee Sa'aadaa haalli jireenya karaa seera qabeessaati moo karaa seeraan alaatiin dhufte? Gizee karaa biyya kanaa dhuftu Sa'aadaa. Barumsoo ammam akka barattee achitti biyyatti wanni biyyarraa si baasee maali? Karaa biyyarraa deemuu kana wanni si kakaase maali? Itti fufi Sa'adii. Ayyee galatoomii jedha. Ani wanni biyyarraa na baasee fi kana jechuullee baadhu ani wanta duraa
biyyaa baay'ee jechuun yaada biyyaa ba'uullee baay'ee hin qabu ture jechuudha. Garuu akka carraa ta'ee biyyaa bahee dheereen jira. Karama seera qabeessaatiin bahee bakka kana ga'e jechuudha. Barumsa kiyyaa osoo barataa jiru yaa hiriyoonni kiyyaa biyya alaa kan deemtu ni argaa hin deemanii bakka gisa isaan deebi'an waan gaarii akka waan gaarii achi jiru wayiitti bakka isaan uffata jijjiiratanii babbareedanii yoo dhufan bakka natti tolan jechuun bakka ibalullee achi bahee jira anis bahuu qaba kan jedhu ture kaayyoon giteessanii jechuudha malee yaada akkasiillee qabaadheetii miti kan biyyaa bahe. Garuu siistarii xiyya takkatu awwala biyya Arabaa deemee isiin achi teessee nutti bilbiltee bakka birriilee nu ergitii waan barbaannu nu gooti. Osoma jettu gaafa wayii qalbii fi taphuma keessa biyya Arabaa dhufuun barbaaddu naamna naan jette. Isiin akka seenaan hin bakka hin dhufa jedheeni birri na ergi paaspoortii baafadhe jedheeni akkasitti paaspoortii baafadhe jechuudha. Garuu yaada deemsaa wayita dura sammuu kiyya keessa kaa'ellee hin beeku yaadellee hin beeku jechuudha. Garuu ijoolleen yoo deddeemtu immoo biyya Arabaa kana hin deema jaabaqa akkanuma jechuudha. Fedhii garuu baay'ee irraan qabu biyya Arabaa. Osoo hagatuu hin turin paaspoortiillee baasee waraqaallee naa dhufe carraa biyya Arabaa deemuun argadhe jechuudha. Karama qabeessaatiin biyya Arabaa bahee jechuudha. Innaa akkas. Okay, anilleen wallahi goddoonyota makiyya warra biyya Arabaa irraa dhufee warra biyya Arabaa gara keenyatti karaa harargee dhufee fudhatee gara seera qabeenyaan alatti gara biyya hambaa kana deemuu yaalanii achuma anillee ijoollee baay'ee gara baaraa kanaan deema anilleen akka ijoollee kanaatti deemee baay'ee ijoollee waa qabaatan natti humte maal naan jireenyi biyya Arabaa akkasii godhaa maal sii godhaa jaanii ijoolleen kalas ani fi hojii mataa kiyyaa uummatee biyyatti hojii mataa uummatee dalagaan kiyyaaleen baay'ee gabbaasoo akkasuma ijoollee garuu dalagaa hojii mataa kiyyaa qabaachuu ture osoo akkas jiru uummanni hundaan ijoolleen biyya ati yoo asitti akka dalagatta biyya hambaa ta'e akka dalagaatti dalagatti yoo ta'an jaanii achumaan wakabaa kanatti manii jennaan ijoollee naaf ta'ee anillee karaa godhee achumaan bishaan baharaa irraa yeman seennee yeman irraan rakkoo adda addaatiin nama qunnamaa jechuudha. Karaa kanatti namni taarba deemu dheebochuuf jira, beela'uu jira akkasumallee waan adda addaatti qunnamuu mala fakkeenyaaf hanqinni biyyaan bakka deemu seera dhabaa seera qabaachuu dhabuun kun baay'ee nama miidhaa. Akkasitti gara biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jedhamtu seenee jechuudha. Baay'ee akkuma isaan jedhan anis biyya Arabaa deemuuf kaayyoo qabu yeroo duraas barumsa barachuu barbaade. Gidduma kana intalli abboonni keenya lamaan obboleeyyanii waggaa torba akkas Dubaayii kana dhufte. Ani garuu biyya Arabaa deemuuf kaayyoo osoo hin qabaatin wanti ittiin yaadiin kun dafee namaa milkaayaa achi talabbeera kiyyaa wajjin mana barumsa tokko barannaa. Obboleettii Dubaayii turte Dubaayii amma asii manjiru kana keessa turte isiin viizaa hojjettee fi isii yaamuu barbaadde. Tazaanii ani fi mana keessatti ana bichaadha maatii fi anis ala deemu malee jedhee maatii kiyya kadhadhee susubadhee achiin booda hin deemta dhuguma hin deemee deemtee achi taa'uu dandeettaa naan jedhanii hin taa'a. Biyya Arabaa jechuun yeroo sanaanii bakka akkanuma dhufaniituma waanuma birrillee lafaaf dhiqaniituma akkuma qalbitti kara biyyatti deebi'an natti fakkaate. Bakka hoosan deemu baay'ee sardamee akka malee bakka barumsaa jibbee haga waan akkas dogoggummaa shawwaa manatti galee mana tureeti. Achiin maatiin kiyyaallee galatoomanii isaan maal ishii maqaa eegasiin barbaadanii orginu jedhaniitiin maallaqa naaf kennanii maallaqa naaf kennanii deemee paaspoortii wanta jiru ulaagaalee mara guutee paaspoortiin sana kenname paaspoortiin naa kennamee ji'a lama osoo ga'in hin guuteenna intaluma beera kiyaasan wajjin garuu isii Dubaayii ta'uu fidee Suudii torbaanitti bararree Suudii dhufee achumaan dhufee haa ta'u kaa jireenyi biyya gandaa kana agatti dhufaniif malee yoo dhufanii baay'ee tokko nama jibbisiisaa bakka dhugaa baay'ee ulfaataadha. Sababa akkanaatiin akka ta'e biyyaa kan baay'ee. Egaa haalli jireenyaa nama hundaatu garagara. Hamma takka niitoorkiin waan ala na baasee tureef maqaa daawwattootaatiin dhiifama isin gaafachuun barbaada. Egaa biyyaan hin jiru ni beektan biyya Itoophiyaa jaaniin kana rakkoo niitoorkiitii fi rakkoo waa hundaatiin jira. Akkasii saada mee barumsa hammam takka barattee jirta? Hangam takka barattee? Yaa barumsa
awwaan hin dhagee hin turreef jecha gara seeraatiin deete moo gara seera alaatiin deemte? Wanti waan kana sirra kaasee seeramaan deemee seeramaan waraqaa baafadhee paaspoortii baafadhee seeraan deemee xayyaaraan deemee barumsa kutaa 8 ministirii kutaa 8 fudhadhee gara 9tti dabaree dhiisee jechuudha. Eega gara biyya kanaa dhufte manni ati hojjechuu turteerraa yookaan ati fi madaamii kee gidduutti rakkoon uumamtee akkas waan rakkoo yookaan mudannoo qabdu. Mudannoo sirra gahee jiraatu himme. Mudannoon wayita awwala biyya Arabaa deeman ka ilmi namaa hundinuu mudannoo ni qaba. Mudannoo mataa ofii danda'e jechuudha. Gizee afaan hin beekne fi gizeen afaan beektu tokko miti jechuudha. Garaagarummaa qaba. Ani biyya kanatti afaan eegabareen booda biyya kana kan dhufe garuu biyya awwala deemee baay'een rakkachaa ture jechuudha. Maaliif afaan hin beeku. Waan isaan jedhan hin beeku, waan dalagu hin beeku. Saasanitti bakka baay'ee tokko cinqamee ture jechuudha. Mudannoo ajaa'ibaa tokko illee ni qaba jechuudha. Mudannoon ani qabu namtittiin daddafi dalagii jechuudha. Afaan Arabiffaatiin siraa jechuudha. Siraa gizee isin jettu waan dalagaa dalagii naan jettu natti fakkaata ture jechuun afaan Amaariffaatiin yaa siraa maal akka ta'e ni beektan jechuudha. Dalagaa jechuudha. Siraa yoo isin naan jettu siraa dalagaa dalagii waan naan jettu se'ee namtittiin sila dalagaa jira maal goo siraa ja'a ooltii yaada sammuu kiyya keessaa jechuudha. Kuma kiyyaa ofitti himee achi ammallee siraa jettee hin ijjiti akka malee ijjiti namtittiin jechuudha. Na ammallee gurra keessaa na iyye jechuudha iyyisiisuni. Achi booda bakka afaan Amaariffaatiin waan baalagee wayii jedheeni gizee sana aaree jechuudha. Afaan Amaariffaatiin yaa afaan Amaariffaan dhageettii miti kajoo sammuun kiyyaa hin dhageettii san bakka isin siraa waan jettu. Waan isin afaan Amaariffaa dhageessite. Afaan Arabiffaatiin naash እንደዚህ እንጂ ያረብሴ ከዛን አማ ዛት ደብዲ ani si duba jira isin ba jirti bakkaan kilaasi waya zadda jira kilaasi san keessa isin baatee dudda dubani ani naashin akka taatu manamna jeeni shugulti jette kai isin shugulti sanillee saa sanitti hin beeku maal jette nattu as deebite na qabattee ni rifadde bakka saadaa isin namtittiin bakka afaan Amaariffaan beekti aara homaan jenne afaan Amaariffaatiin homaan jenne ምንም አላልኩም። ምንም አላልኩም ጃና afaan Amaariffaa waan beektu natti fakkaate bakka ammaara ምንም አላልኩም ምናምን ጃኒ beekte ከዛን ammallee maal jetta maal haasofta namtittiin akkasna qabatte akkasna gooti ani gise san ijoolleedha akka amma akkasti guddadhe kana miti saasanitti ijoolleedha beekte osoo amma ta'e achirraa darba na hurgugguftee achi booda bilbiltee mana mujattiin Amaaraa kan jirti isirratti dawwalanii waan isin jettee ani barreeffadhee qaba waan isin jettee ni beeka gaafa maal akka jettee jedhanii achi mujattiin irra dawwaltee ምንድነው ያልሻት ምናምን jettee አረኔ ምንም አላልኳትም ስራ ስትል ስራ ስሪ የምትል አይመስለኝ እየሰራው አይደለ ወይ አልኳት ዜና afaan Amaariffaatiin mujattiin akkasanaን እሺ በቃ ግን አንቺ ሌላ ጊዜ ምንም ነገር እንዳትናገሪ ምናምን jettee mujattiin akkasina gorsite ishi jeeni ada namtittiidhaan akkas jetteeni egaa akkas jetteen lakki waan ati siraa jennaan afaan Amaariffaati afaan biyya keenyaatiin waan akkana ta'eef waan akkana jettee seete jettee agalatoomtu waan badaa ittiin himne mujattiilleen waan akkasisan itti himte akkasitti namtitti sun narraa kaatee jechuudha mudannoo kana ni qaba garuu mudannoon sun hagaarraallee sammuu kiyya keessa isii namtitti san qofa bichaa yaada malee nama biraa yaadu natti yoo ijjitu natti dhaga'ama. Yaa sammuu kiyya waan fudhateef yoo isin amma namni biraa arabni biraa hin iyyaa yoo naan jedhan ani sii bichaatu natti dhufa malee agasii as garuu aga afaan baradhee mana baay'ee hojjedhee agasii mana isiitillee badee mana adda dalagee jira garuu haga isii san kanatti iyyee jiru. እና ጊዜ አወላ አፋን ጊዜ እንበሬ ፊ ጋፋን በርቴ ባኤ garaagarummaa hedduu qaba jechuudha.
hedduu garaagarummaa qaba. Naa akkasii ta'a. Ayyee. Rakkoon biyyarraa si baaste maali? Biyyarraa maaliif baate? Maal rakkattee deemte? Wallahi ani uummata kallee rakka'een tiimiti alhamdulillah abbaa faatti illee narra jirti wata kallee rakkadheeti miti kasa'a sanitti bahee jechuudha. Bas akkan waan jiraa miti ijoolleen yoo deemtu argite biyya arabaa biyya alaa yoo jedhan hawwi biyya arabaa alaa kana waan qabnuuf hin beekna kaanu biyya keenya namni rakkatee bahee hin jiru. Namni rakkatee biyyuma jira. Namni rakkate biyyuma jira maaliifi mallaqa sanuyyuu baasee deemuu hin danda'u. Namni rakkoo irra jiru jechuudha. Waan mallaqa sanuyyuu baasee hin deemneef namni rakkataan biyyuma jira. Sigalee garuu quufa argitee waan gootu yoo dhabdu quufteetiin sirra dabaree waan gootu yoo dhabdee akka onnaatitti baatee barumsa keessaa baatee sila barattee waa fiduu ka dandeettu mallaqni biyya arabaa kun waan tokko ni fida akkasuma godha jennee kaanee biyyaa baana jechuudha. Eegammoo biyyaa baaneetiin biyya arabaa arginillee biyya. Ammas lamada maaltu jira ni beektaa? Hogguu karaa kana deeman wantoota adda addaa nama qunnamaa jiran. Okay, galatoomis hin ja'a waan namda irraa akkatti biyyaa beerraa sitti tartiibaan si hima jee yaada inshaallah waa yaada irraa adagatamaa jee qotu. Tokko gaafa biyya jiru ani biyya arabaa haa deemu qabu ijoolleen naannoo keenyaa sagaleen kiyya dhageema. Ijoolleen naannoo keenyaa baay'ee biyya arabaa deemti. Achumaan khalas baay'ee bara biyya arabaa kana deemuu jaaladhu waan jaaladhu osoo baradhee yaadaan barumsa baay'ee jaalachaa ture jechuudha. Barumsa illee baay'ee hin barannee garuu haga afur akkas simistera lammaffaa irratti shiitii lammaffaa alfattanamee argate jechuudha. Osoo qaardillee hin fudhatin. Achumaan gara biyya arabaa kana deemu khalas ijoollee hundi deemti. Adeemillee deebi'ee afaan baay'ee deemuu jira. Achumaan dalagaa kiyya kan ilaalanii maal naan jedhan ijoollee ati akkasa dalagattaa gaafa biyya arabaa dheedhee qarshii guddaa dalagaa ji'aan hangana galfattaa bas waqabaa sanatti achumaan akkana jee jala ijoolluma tana jala maazariin kiyya gaafa naan deemu deemu san baay'ee takka galti ijoolleen goddumeeta kiyyaa kun akkanatti na jala bo'anii achumaan galaas ani hawwii biyya arabaa kana kalas ijoolleen akka kaaftee kan uummataa kiyya keessaa qaba achumaan